Ida malla daftan ijarti kan konarka basani jolle warri famous warri kairo jira warri sudi jira wali galani jalalle na waggame ka wajinin ture narka basani akkani fisi wali kunnam deefachuu qabde wallahi akka goote godhiiti intala deeffadhu dhugaa rabbi diinota ofitti intiniin jedhin araaramuu qabdu warri jara lamman si hedduu seentanii jaalala namaa booressuudhaaf intinii dhaattanu dhaabbadha ansi wajjin hin jiraan sagalee sii ta'uudhaan kara kamiinuu sila sitti meeram khairu sitti meeram sila lubbu angalu kusi fana jirra intalla da manaketi intalli kun rakkon irra geenyaan dhaggeeffadha intalli kun baddee dhabamteennan khairu itti gaafatamta seeraan maatiin sitti kenne situtti beekama bacbacaa nama miidiyaa kana irra deeme waa intala kanaati nama rafsu sinnaasaw sinni maal ta'us inna rafsu sinna rafsisus ittiin qabu intalatti kan qabu si qofa tiigale jalaana fin intala kana ولا كيرو ولا مالي مجامي ديارن جرتو بار إنو منجرتو مجاني كيرو تشير غدا أفيدو سيتو نتوفو ده لغا غال چكونو أما برباچيا ده ريالت دنگلافني سيغله السلام عليكم ده لغا غال چنا رته ده لغا مقاكن كداسني كيرو بري سي فدته يچوني بري سي جلا هتني موچا سمونتو كمي جرا دغا اكاونتي كيس سين ني وام دغو تني كاني اركا اكاونتي نركا سين بوچادا مال غدان موچا سوبا كان جربرسي سي جرا هم موچا برسي موچا بري ام جلا هتني جناني اوفي جلا هتني كاني مقاسي بلسو بكيرو فدته بري جچودا موچاني مو بري جلا بديرا آرته بده ولا نيدا تيرو باجرو بافته خيرو سغلين السلام عليكم انجر سغلين warra kaayroon amalini amma abdiusen kulla dabla janti dani khijiba jara ergate sotaji nama dalala warri kaayroon hundi shiyatudha wajji sheri hojji qabdi ogadi amto engada statement ture account nama ergani khessa sebasudha yali goda turani sin ture engada mana khajja kan dufen ture abdiuse fakeso disi ati kabde jabse fa serge dubbi saludisi aka mujala basa khijibina ati amma abdiuse kontrol safra base mureni gulgura wan kabde jabse ngodi jenni goda jarti sati sanifu khijibani saaka mutabasa akasuman jan la kero inni rakko anarra qaba dhiisati rakkoon qabu ani immoo deebiin deebisuu fi turuun baddu anarra rakkoo qaba fana wallahi abduse rakko sirra qabuni khijibdani fakkeessa kaayiroo kun taane dhugaa bira dhaabadhaan Allah abduse haye baase ka saman taati baase ni ndirsa baase fakasa jamu miskina kale taasi jirra barre kero namma jaallee godaa jirra no okay fakkeessu diti shira jaraati ni beeyta saahiban keeti waan isaan dalagan hunda ni beeyta baase dhugaa tan hayyeeti baase fam baasi mucaa kan abdu si wajjiniin jira waan ta'eedhaaf mucaa kana dhaqi baasi miti ana mucaa fidaa walitti deebisa fidaa eenyuun dhokseetti keeru eenyuun inni jalaa dhokseedhaa ta warra kaayiroo keessa anatu warra kaayiroo keessa ana baateeti maatii dhaka wajjiniin jiru kan lakkoofsa keessaan ergaa fi ture jara kan ittiin haasaa ture asliidha doktora aslii ela ana mamatti akka nama tokkotti nama Akkaatti bultii qabdi bultii nama wal jaallatu jeddoo akkasiin seenne nan dhaamaafan kun akka nama kaayiroo jiruutti ofii bultii qabdi si'ati nama akkanatti jaallatu tokko hedduu seente addaan si baasuun si sirrii miti kun akkanatti hin fuulduratti itti himaa yoo keessa jiraattee shira kana mucaa dhoksuu keessa jiraatte akkasiin keessaa baasu asumaan haati faaxeetis wanta kana jedduu seenina yoo dandeessan keeruudhaa fi quuftuu walitti araarsaa ijoollee wal jaallatti isi jedduu seentanii jara addaan baasuudhaaf warri shira xaxaatan warri keeruu irratti duultan warri akkaawuntii si kana ta'e birrii si maal jettan dhaabaan isiniin jedhaan abdu se guutiyaa isaa keetti dhaggeeffadhudha mucaani wannamma jara kana lammanii wal jaallatu jiru muuziqaa dhiisiif hin dhiisuu kana qofittee irratti lolan jibbaa tokko walirraan qaban ijoolleen kun jibbaa tokko hin qabanu lola tokko walirraan qabanu muuziqaa dhiiftamoon dhiiftuu hin dhiisu kunoo kanuma qofa irratti wal lolani namoonni kaan gidduu galanii namni duruu wal lola duruu walitti araarama siigale gidduu galanii akka intalli mucaarraa fagaattu godhanii akkasii mucaa bilooktu godhanii siigale kana wanni godhe warruma amma feemasoota nama gurguddaa nuti gaara sanatti ol ilaallu sanatu gadi bu'ee gola sanatti argamaadha jechuudha wanta kana atattamaan dhaabachuu qabu mucaan maatii dhaggeeffadha abdii badruutii fi abduseen tubbee dhaggeeffadha mucaan erguma jara feemasoota jala dhaqxeeyyi na bilootte erguma jara bira geesse jiratte na bilootte na wajjiniin turte duraan naanaasaa turte sagaleen si wanta jiruu na bira jira amma immoo kan mucaa kana dhossee jedhee jarumatiyyii dhossee jira bakka kaaniya fidadu jara dhossee jiru walii galtee asirratti dabalata moobaala kisa harka keessaa qaba tana duraa'u yaafa ijoolleen amaanatiif ijoolleen oromoodhaan wal nyaatte
namni gumaa san maallaqa san fudhatee nyaate wajjin sheer goote warri feemasa yamtuun hundi ishiidha. Hundi wal quba qabdi amma kaleessa galgala gabbaanii bakka takkaa mana baratanii hundi ishii booyaa turte. Oggooma isaan bobba'uu eegalanuun dubartii mana maadaa miidhaanuutu gargaaraa ture. Maal qabanii maal gargaaran uummata injire Oromoon isiitti sanitee gargaarsifte malee isin sagalee isaanii mana bantan malee maal qabdanii gargaartan ofiifuu gargaarsa Oromootiin jiraatanii. Mubaarakuu harka keessaa qaba. Mubaarakas fidaa wanni amma khairuun jiru waan dhugaati miti yoon mistira an khairuun beekuun jechaa turte duraan mana makiratti illee khairuun beekuu jettee ni kijibdee jechuun sagalee ishii kan dhaggeeffataa turre nuti. So shirri maaliif barbaasi? Abduuste mubaarakiis wal beeytanii jara kana hundaa siitu mucaa kana caalaa wal beeka. Shira jedhi dalaguu sirriitti beeytaati. Jara itti dhiyaataa dubbisii intaloorraa harka fudhaa jiin mucaa fi michiyyoo walitti fuunaa khalaas dhiifamaa gaafattu ishiinis waan achi barabbartee fi ijoollee nagaa jiraattu. Maatiin hundinuu dubbii micciisee intalli miskiina umaa jala takkana godhaara. Laal dhaggeeffadhaa. Maatiin hundinuu dubbii micciisee jiru. Nan galchuu jette yeroo mucaan akka eenyu taate jettu miirra mucaan sun jettee na gaafatteetti. Maali irratti walitti bu'an jettee gaafatteetti achumaan niphi goote mucaa isiinis. Tokkoffaan isiidha yuukaa. Kan mucaa ukkaamse isiidha. Hundi isaanii tokkuma jarri namanina maafiyaadha. Baasaati dubbii kana gabaabsaa. Intala fidaati. Waan keedha. Keeruudhaaf quuftuu gidduu waan baay'eetu jira. Yeroo dheeraa waliin dabarsanii sawwi jedhanii xilliqidhanii gidduu namaa galanii uumaan beenne laaquu maaltu jara fide. Dhufanii gizee mucaana walitti dhufee qabaa jara beekanu gombos jedhanii dhufanii waa'ee isii dookumentii mucaana gaafachuu qabu. Maa inni tuffii qabu. Tuffii qabanu. Dhufee waan kana qeerroon illee mucaa kana isa dhokse mana isaa jirti. Qeerroon mucaa kana akka dhoksetti as baasuu qaba. Maaliif qaataa arguu dhiifne guyyaa sadan kana qeerroon mucaa dhoksee jira. Warra kaayiroo qofatu hin taane qeerroon mana ofii galfatee mucaallee shira barsiisaa jiru. Mucaan akkasiin keeruu hin beeku jettu kan gorsaa jiru an akkan shakkutti qeerroo. Akkasii abduusee amma sirrii jirtala. Akkatti dhugaa jirtu dubban baasii sirriilee baa'uu qabdi. Michoon amma duute fi jiraatti namni beeku hin jiru. Guyyaa lama miidiyaa irraa hubaddee jirti. Hiduu qaban sirriilee itti fufii dubban abduusee. Kanaafuyyuu qeerroo irratti illee bakka jirtan kunoo qeerroon hin kolfaara jala taa'e mucaa dhoksee jira. Bakka jiru baasee walitti araarsee jaarsummaa walakkaa ta'anii walitti araarsuudha malee jidduu seenanii keeruun beeku jedhi akkana jedhi jedhanii maqaa keeruudhaaf si adda baasuu kun dhugaan isiniin jedha cubbuu guddaan. Qeerroo nurra gaasa yoo ta'e jaarsummaadhaan walitti araarsi. Yeroo mucaan kun duraan baddee turte maatiin na gaafatanii mucaa kana si wajjiniin beekna si biratti beekna eessa jirti jedhanii na gaafannaa laa yoo mucaan isinii dawwaluu dhiifte malee hin jirti jedhee maatiitti hime. Si galee maatiin amma akka waan wajjiniin jiruutti ilaaluu jiru jechuudha. Mucaan garuu maatiidhaa hin dawwalle gideessan. Ji'a sadii wayii turte badde. Bakka hin jirutti dhufamee dawwalame keessaan na gaafatame. Amma mucaan kun anatti itti gaafatamuu deemaa jira jechuudha. Isinii galee kanaafuu dhugaa jirtu Yeroo wallagi keeroo